dhugaan ani ba'uu barbaadu kan 2000 dhaladhee amma isaati ammaatti iyyuu dhugaa yoo baane nurraan ba'u garuu gabaabaa keessatti bara 2013 kaasee amma 2016tti chaalenjiyoota hedduun dabarsee as ga'ee isum kanarraa dhaabadhee tan dhugaa ba'uu barbaade. 2013 ani konkolaataa wayii qabna ture. Konkolaataan suni kanuma ofum kootiifan konkolaachisaa kan nama otoon hojjechaa jiru jechaadha. Nama na guddise wayii jira. Isaantu konkolaataa kan koo kana naa fuutee deemtaa konkolaachisaan isaanii suni hin fuudhe akka tasaa gaa'ela isaati. Konkolaataa kana nama tokkottuu amanuu hin danda'u waan ta'eef ati konkolaataa kana naa fuudhi deemi naan jedhanii gara Finfinneetti na erganii jechaadha. Makiinaa cinatiidha. Achiinaan makiinaa sana fuudhee 2013 guyyaa isaallee ji'a 8ffaadha guyyaa isaa yaadadhu gara Finfinnee deemee jechaadha. Waaqayyo kallattuun godhee nama keessaanis golee waan hundaayyuu nama oolcha jechuu barbaadeen. Konkolaataa sana fuudhee gaafan gara Finfinnee deemee jedhu konkolaataa ani ofiif qabadhee jiru sana gargaaraa dhumkootti kenneen harkaa ba'u jedheen gargaaraa dhumkootti kenneen deemee jechaadha. Guyyaa gaaf sanaa Finfinnee ga'ee shaqaxa fe'ee magaalaa Shananitti deebisee buusee annaan jedhu guyyum tokkooni wanta ati deebi'uu dandeessu hin jiru waan ta'eef naa dabali been deebi'atumti naan jedhanii dirqama natti kennan. Nan jaalladhaa nama na guddiseedha nama kabajuudha malsiitti kennuu nama hin dandeenyedha jechaadha. Achiinaan konkolaataa sana fuudhee deebi'ee gaafan deebi'ee amma baajuu lammaffaa deebi'ee gaafan hoolota ga'u naa bilbilaan Shanan irraa jechaadha. Ijoolleen kan kee maal itti feetee naan jedhan maalan itti feennaan konkolaataan kees gargaaraan keessi konkolaachisaanis qabamanii qajeelcha poolisii jiru naan jedhan. Waan ta'eef maal akka ta'es hin beeku dhufeen magaalaa kanatti amboodhuma guyyaa meeqa keessa deemee keessa olee bulu garan itti deemuu wallaalee jechaadha. Nan dhaabadhee konkolaataa sana nama biraatti kennee fuudhii galee dheeni konkolaataa sana fuudhee galee namni biraa. Gaaf kanaa iddoon buluu warrumti nan beeku gaafa dubbii kana dhaga'anii na baqatu hundumtuu jechaadha. Namni hiriyaan koo namni jalqaba kaasnee waan baay'ee faana dabarsine alamuun dhufe gaafa jedhan achirraan daandii irraan goru jechaadha. Maaliif maal akka ta'e hin beeku waan ta'eef dhokadheetanii guyyaa lamaaf halkan lamaaf utaayila keessa dhokadhee bulee jechaadha. Gaafan as keessa dhokadhee bulee jedhu waan ittiin algaa bulus hin qabu waan ta'eef sa'aatii sanaan booda Finfinneetti baduun qabadheen Finfinneetti bade. Finfinneetti badee guyyaa lamannaan gaafachuu oolu haala akka Samboo keessa jiraatanis miti namni faana baanis namni faana galanis nama rakkisa. Finfinneetti guyyaa lama achi buleen achi gaafan taa'uu dadhabu waan barbaade haa ta'u jedheen Amboo dhufe. Gaafan Amboo dhufu biyya kana dhufiini biyya kana hin taa'iniiti si ajjeesu hin duuta waan ta'eef biyya kana baqadhu jedha. Hundumtuu nama na jajjabeesse kootu gar kanatti dhiyaadhu nama naan jiru hin jiru hin duuta nama si ajjeesa waan ta'eef baqadhu nama naan jiru malee jechaadha. Ani eenyumayyuu sodaa eenyuyyuu dhiiseen waaqatti ofamanii zimmedhee nan taa'ee jechaadha. Jalqabaa kaasee mana waaqayyoo keessatti amma humna kootiin nan deddeebi'a. Utoon ani asum keessa taa'aa jiru guyyaa tokko waaldaa garasiin dhaqe. Anis murteeffadheera guyyaa sadii wayii biyya kanaan baduun qaba biyya kana gadhiisuun qaba waan hin jedhu keessa kooti teenshinaayeera. Bakka itti dhiyaadhee qabeenyi kun kan kooti naa gadhiisa jedhee naman itti dhiyaadhu otoo hin ta'in hundumtuu baqadhu biyyaa bahi waan naan jedhaniifi teenshinaayeera waan ta'eef nan bada waan hin jedhu guyyaa sadii wayii karoorsee ka'een gaaf tokko bannaan shaanxaa fudhachuu dhaqu makiinaan nagattee baatee nan dhiise guyyaa biraas akkaataan guyyaa lama takkataataa'ii gaafan ka'u harkifameedhuma nafee jechaadha. Gaaf kana raajiin abbee mannaara dugda duubaa tajaajilu waaldaa sana gaafa naqu otoo tajaajilaa jiranii mimmee namni obboleessa taaddaleetu qabdu as keessa kaa dhaabadhaa jedhanii nuti nama shan wayii taana kaanee dhaabanne. Taaddaleen hin du'u jedhiidhaan nuti namni shananuu taaddaleen obboleessa koo hangafaati hin du'u taaddaleen hin du'u namni abbaan isaa Muusaa jedhamtu koottu jedhanii anan gara isteejiitti akkas na baasanii jechaadha. Ani sa'aatii sanatti nama waanatti raajuu otoo hin ta'in nama yookaan biyyaa bahi naan jedhu wayiin dhan hawwaa ture. Dukkaana gaddaan argame maatii kee keessa irratti. Taaddalee obboleessa keessana waan inni keessa hin jirre keessa jira jedhanii ajjeesuudhaaf karoorri seexana baaseera garuu waaqayyo gidduu sii galeera naan jedhan. Ameen jedhee fudhee ati immoo garuu eessa dhaquudhaaf kaate guyyaa sadii naan jedhan akkasumatti jechaadha. Eessa dhaquudhaaf kaate guyyaa sadii jennaan anuma bakka iddoon itti ibsuu hin dandeenyedha waan ta'eef zimmi jala garuu waaqayyo bakka sanattis hin beeku. Deebii asumatti wanti sirkaa ta'e sunis immoo fedha waaqayyootiin
waaqayyo guyyaa isaa eegee furmaata laata obsaan taa'inaan jira waa'ee koo wanti isaan beekan hin jiru jechaadha qaamaan natu isaan beekayyuu malee isaan nan beekan jechaadha amma kanaan otoo jiru 2013 ji'a 8ffaa sana akkaataa kanaan bu'aa bayii kana xumureen 2014 waaqa kanaan otoo waan goodaatti argeeti waan itti lolu wayin itti fakkaata humna kootiin jechaadha maaliif amma kan amma dandeetti kootiin mana waaqaa keessa deddeebi'aa ture waan ta'eef maal kan ta'u akka ittiin na qormaanni kun maaliif natti dhufe kan hin jedhu akka nama fooniitti yaadaan ture jechaadha 2014 konkolaataa wayii abbaa qabeenyaa nama cimaa wayiitiin magaalum kanaa ittaan hirkadhee gaafa itti jedhu konkolaataa haaraa bitee guyyaa lama torbee lama wayii konkolaachisaa wayiitti kenne kootu hoofii naan jedhee natti kenne makiinaa obamaa wayiiti jechaadha gaaf sana ati ilmoo kooti naan jedhe ati ilmoo koo hangafaati ati maan taatu qabeenya kanas kallattii jiru hundaan itti deemeen waan abukaattoodhaafis kanfalamu ofii kooti kanfalee ofiifan sii baasisa waan ta'eef ati konkolaataa kanaa balliin kee qarshii 300 damoosni kee birri 3000 akkaataa kanaan hojjedhu naan jedhee ofitti na amansiise ani gaa bakka waaqa nan dhiisee jechaadha achumaan namicha kanatti abdiitti godhadheera waan ta'eef waaqni kun akka ittiin na miidhe laqaa kan waaqayyoo naaf godhes kan inni na godhes isinitti mukooti kan inni na godhe narraa caalu malee kan inni na miidhes waa jira kan walum buqee qabeen na fayyadeera achiin abbaan qabeenyaa kun itti abdadheera dhibba waa'ee waaqaa garuu 100% of keessaa naqne bakka mana waaqaa keessa deddeebi'uun koo bu'aan qabu qormaata kanaan edda akkas ta'ee an dhiisuun qaba jedheen uman deema hojii nan hojjedhaan namni 2014 namni ukkubii torbanii namni birrii 30,000 kanfalu hin jiru konkolaachisoonni baay'een as keessa jiru hin beeku jechaadha yoon asiin gara Wallaggaatti deeme kellaa irratti bu'aa numa reebama maaliif akka reebamu hin beeku asii achi gara Jimmaa Gaaroo kanas yoon deeme gara Harar kanattis yoon deeme kellaa irratti koo bu'ii naan jiru maal natti fakkaattee jilbeeffadhu anuma reebama jechaadha lakkaa waaqni ani waaqayyoon dhiisee inni nan dhiisne anu biraa namni anu maan na miidhaa jira jechaadha ani otuman kanaan jiru 2014 amma ji'a 9 torban 2 wayitti konkolaachisee abbaa qabeenyaa kun konkolaataa kana bishaan fe'ii koottuu naan jedhe Finfinneera maaliif yaanoo gara Asoosa fe'isa argadheera achi deemuufanii maaliif jenna zimmeriiti bishaan fe'ii koottuu asii fe'isa wayii argine irraa lama chachaanee iddootti deebitan jennaan toleedhee guyyaa tokko waan isin bukeessaa ballii ko birrii 5 hin fudhanne amma ammaatti torban ji'a 9 fi torban 2 keessatti jechaadha abdiin komaa inni waaqayyoon dhiiseera waan ta'eef namicha kanarra abdii godhadhee konkolaataa kana dubbatee naa baasa kan hin jedhu sarratti ji'a 9 fi torban 2 gaafa nan fe'edhu bishaanicha fe'ee dhufee gaafa nan magaalaa kana ga'u bishaan buusee makiinaa kana akkamittiin qabattee makiinaa kana baay'ee bareechitee naan jedha lakkaa makiinaa na eelattu gurgurameeraan hin beeku fe'iisan dubbadhaan jechaadha bengeessiti gibbii dhaabi naan jedhee geessan gibbii isaanii dhaabee uffata kee koollee caammaallee keessaan fudhanne gaafa ganama ka'u makiinaa namni biraa na oofa namni biraa naa bilbilee maanni makiinaa kee nama biraa ta'uufanna maarree maal rakkoo qabaa garuu gibbiin dhaabee banyee gaafa naqee maayinee dhuun nan gurguree maali nama biraatiif ani birrii xiqqoodhaan 50 nama umriyaa kooti nama rakkataa itti gammadeeni anis rakkataadha garuu makiinaan irraa fudhatame 50 kanaanoo kan tarii biraan qaba yootuma naa kennanii maal qaba kan hin jedhu keessi koosi affana qaba waan ta'eef achiin konkolaatichi hin gurgurame namni biraa fudhatee deeme maaliif akkaataa kam jedhee gaafa itti dhiyaadhu si feesara bitaa yookaan siinoo si bitaa ati isa qabattaa naan jedhu otoon kanaan jiru qalbiin koo tokko gara waaqayyootti na hidhamuu na barbaade itti na deebii na godhee garuu ammeenya eenyumaafuu hin qabu achiin ani waaldaa araaraa deemee tan kadhachiifachuun qabaa dirqama isaan kunis jaarsummaatti naa baanii naa gaafatanii waa'ee makiinaa kana maalirra geessan dhaqxanii gaafatanii gaafa jiru komaandar ebeluu dhaqee gaafadheera ebeluu biraa oromiyaadha ilaallata maal laan jedhu guyyaa tokko nama tokko dhaqanii naan gaafanne jechaadha achiin dirqamni komaayin mana waaqatti deebi'ee dhaqeen ofumaan qaamumaan dhaqeen itti dhiyaadha jedheen waan murteessan qabaa jechaadha gaaf kana birri 3,000 gastaawusii kanfalu birri tiraanspoortii deemu mucaan tokko bushee beekaa namni jedhamu tarii as keessa jira konkolaachisaadha isa faana asii deemne tiraanspoortii isa darsuuwwan sinaa kanfalee jechaadha birri 3,000 waan ittiin dhaqee isaan imboochiseen lakkaa isaa waan yaadan qabu waan ta'eef
birriin ittiin dhaqee gastaawusii qabadhu hin qabu. Boochisee kadhadheetanii birrii 3,000 irraa fudhadhee tiraanispoortii mucaan sun naa kanfalee ittiin dhaqee raajiin otoo akka kootii waa'ee makiinichaa natti raaju malee waa'ee barsiisa biraa natti hin kaasanii suura ittiin kennee harkarra kaanii naa kadhatanii guyyaa amma gaan konkolaataan gurgurame anasum keessa hin jiraadhu waan tokko hin taane amma naan goodaa keessa deemu jechaadha goodaan bal'aadha garuu gara kallattii dubbii waaqayyootti gaafa deebi'amu haalli hundumtuun bitaatti yoo goran nama miitaa mirgatti yoo gortes tarii nama miidhuu dandeessa gara daandii waaqayyoo gaafa irra deemamu hin ulfaata gaafa dubbii waaqayyootti deebi'ee dhimma biraan qabu hin dhuguu waan biraan godhu garuu keessaa baheera wangeela dhaga'uu keessa charchiin naqu jechaadha gaafa nachi ol deebi'ee jedhu wixata achi ol dhufee wixata soolee maaksanyoo oolee roobiilee oolee kamisaa otuma nannaa baddu paatrooliin tokko fiigaa dhufte asuma magaalaa kana keessatti jechaadha. Waldaa Araaraatti deebi'e. Gaafa isa dhiises nan dhiisne gaafa isatti deebi'es nan dhiisne amma na fixachiisutti natti fakkaata akka kootti jechaadha. Achiinani naannaa mannaaraati paatrooliin annuma dhaabadhaa paatrooliin sun kan ishiin naannoftee akkatti dhuftee na fuuldura dhaabatte malee maan agarra. Alamuudhaati yaabbuu naan jedhe. Maaliif akka yaabbadhu hin beeku. Na yaabbadhe. Utoo akka kootii abbaan qabeenyaa sun safara sana jiru gaaf tokkos asuma cinatuma dhaqee hidhamee ganama sana baasaniiru har'as bakka saatii tokko caalaranii hidhamu waan hin jiru keessa koo jira. Saatii tokko hin hidhamu na baasisuu waan ta'eef ammuma baay'een paatroolii koo taalee yaabbadhe. Gaafa yaabbadhee taa'u warri na qabanii deeman sunis bukkee koo taa'aniiru. Otoon deemu waa'ee ina jeesuu akkas godhu waan jedhamu sun keessa koo gatii dhufeefi naannaa gabaa baqqalaan naan gahu dhaqee achitti isaan iddoo dhoskaatti na jeesuurra utuma arguun du'uu qaba kan hin jedhuun nan murteesse maalan godhe bajaajiin daandii gubbaarra gatii dhadhaabattuufi irraan utaala jedheen murteeffate paatroolii irraa jechaadha. Paatroolii irraa garaagara koo ilaaleen paatroolii irraa nan utaala jedheen naan akkas jedhu dhugaadha waan nama dubbiin gaafsan natti dubbatame har'a deebi'ee natti hin dubbatam nama guyyaa irraatti waan guddaa wayii dhufee mataa koo kana na dha'e gurra kootti. Achiin hojii koo keessan galiin naan jedhe waan ta'e achiin deebi'eetanii isan utaaluudhaa keessan deebi'e hudduu dhumkootiin nan taa'e. Ahaa lakkaa waldaa Araaraatiin galaa. Namni waldaa Araaraatiin naa galee maal ta'a inni kaan nanii kameedha inni kun akkatti nan milkaa'edha angaleen waldaa Araaraa dhaqee galeen ni dhame. Waldaa Araaraa dhaqee galeen koddeemi naan jedhanii nan dhaqee gaafa nachi seenee ka'ee anoo kadhachuu jammarree hin kadhanna akka ajaa'ibaatti kadhanna bakka dhiisne ittuu maaltu nu kadhachiisa lafa rakkinaatti dirqama waaqa waammatu waan ta'eef jechaadha. Annaa goodaa jiru uumaa sitti hin fakkaatu akkuma barbaanne baanee galla. Gaafa iddoo rakkinaa deemnu sana dirqama uuma kadhanna. Utoo kadhannuu baatii tokko wayii iddoo biraatti hidhamee godina si barbaada naan jedhan gara godinaa na geessanii gaafa iddoo godinaa dhaqu sana wangeela xiqqoo tokko jira. Wangeela sana nan dubbisa. Namni guddaa wayii jira hangaa mootummaa keessas kan hidhamee jiru bakka sana jira. Raajii immoo maal taate naan jedhu akka raajii wayiis na godhe achi keessatti hin nakkaradha. Achiin ijoollota wayiitu gara walisoo kana konkolaataa sadiin qabamanii dhufanii hin boo'u muluun isaanii guyyaa lama hidhamanii jechaan. Gaafa isaan boo'anii maa boochuu yennaan isin kadhadhan jedhanii yoom baana. Amma torbee har'aatti ni hidhamtu torbee har'aa kasaatti dhufanii mirga wabii isiniin jedhuun baatuun jedhaan. Akkuma jedhe guyyaa sana isa dhugaati fuula waaqayyoo dhaabatanii sobanii jajjabina koo miti waaqayyoo waayyaan naa baay'ise malee akkasiin nama sodaachiftaniiti si fuuldura dhaabatanii dubbachuu miti. Achiin guyyuman gaafa jedhe sana ganama dhufanii gaafatanii kasaatti mirga wabii jedhanii ijoollee gara walisooti hin deeman hin baane. Mucaa wayii birrii wayattee dhufteedhanii mucittiin hidhanii hin boochi. Raajii kan kee kana akkamti wallaaltee kan namaa warraajjaa naan jedha namichi suni. Achiinani maaksanyoo namni guyyaa tokko wajjin hin baane wayii tarii as keessa hin jiruuf malee isinitti himuu hin danda'a. Maaksanyoo ganama dhufanii gaafii afaaniin harkaa fuudhu kasaatii mirga wabiitiin nan baan jedheen. Maaksanyoo ganama dhufanii maqaa na waamanii ammaal akka ta'e hin beeku. Deemes seenee taa'e. Gaafii sana na gaafatanii nan bahee
deebi'anii sa'aatii 7 wayitti dhufanii mirga wabii barbaadadhuu naan jedhan. Guyyaa gaafsanaa jira. Achi namichi achi keessa jiru sun maal laan jedha raajii kan koo maal jette ree akka bennaan ati turtaa jireen ji'a 8 na duuba hidhamee bahe. Innaa 2015 qaammee gaafa tokko mana sirreessaatii bahee gaafanii as ga'ee jedhu dhimma konkolaataa kanaa deemee iyyachuun qaba waan ta'eef jedheetanii abbaa qabeenyaa sanatti dhaqee aballii koo ji'a 9-7 fudhannee uumaa damoza koo sin fudhanne waan ta'eef tiraanispoortii ittiin deddeebi'u hin qabu waan baay'ee nama barbaachisa waan ta'eef dhaqeen gaafadha gaafa nan gaafadhu akkas qarshii akkana na barbaachisa waan ta'eef dirqaman deemee har'a immoo itti dhiyaadheera waan ta'eef deemee tan gaafachuun qaba waan ta'eef egaa waan haa barbaadan egaa ukkubiinis zuura 2-3 irratti naanna'eera egaa uumaan qabu ma barbaannaa naan jedhan isheen anoo guyyaa 2-3 wayii deebi'ee Finfinneetti deebi'ee iyyadhee gaafannu maa of harkaa dhabuun bilbilee fi maal lagoota irree birrii sanaa waan barbaadaa kan kunoo dirqama keessanii anoo ilma keessan hangafaatiin jedheen jennaan umtuun jiruu umaan barbaadiin umtuun irra hin jiru naan nama biraatan dogoggoree bilbileen se'een nama akkaataa kanaan itti abdachaa turedha waan ta'eef silkii koo laaleen silkii nama kan biraatiin beeku bilbile maa ittaniin jee wal fidaan jiraachuu hin barbaanne ati umaana biraan qabdu maal qarshii mashiiniin simbiraa qabu sanallee reegaatiin haa kennaa kaa jena wal fidaan jiraachuu hin barbaaddu yoo jiraachuu barbaadde afaan keenya irraa qabe achiin namoota gurguddaan nama hiriyaasaa ta'an nama wal sodaatan jedhan jaarsummaatti ergadhee yoo na biraa qaba ta'es yoon biraan qaba ta'es mee taa'aati nuu laala jennaan eenyumattuu nama tokkottu siqee faanas dubbachuu hin barbaadu mucaa sana jaan arguu hin barbaadu naan jedha. Kana yaa Waaqayyo si godhe jedhee nan dhiise ani waldaa kootti deddeebi'ee utubanii tajaajilamuu torbanitti gisee 3 Finfinneetti deebi'a. Eessaa dhufee akkan tiraanispoortii deemus hin beeku. Akkamittiin akkam bahee galus hin beeku. Akkamittiin mana kiraa sabbaan haa kanfalu hin beeku. Maatii kootiin garuu kana godhi yoon jedheen har'a waan barbaade naa gochuu danda'u akka nama baadiyyaa tokkootti abbaan koo intan abdadha jechuu barbaadeen guyyaa tokko immoo nan rakkadhe itti mee hin beeku. Maaliin akkam bahee galu eessa akkan oolu eessan akkam bulu kiraayi manaa nyaata ittiin oollee bullu guyyaa tokko namaan kanan ta'ee rakkadhe itti madhee hin beeku. Garuu otoo hin deddeebi'u 2015 ji'a 6ffaa keessaa manni murtii waliigala Oromiyaa biiroon abbaa alangaa konkolaataan kun ciraarraa bilisa kan jedhu naa kenname. Gaafa naa kennamu raajiin ani dhufee kanan ta'es jedhee amma gaafa bahutti namatti kanan dubbadhu jedheen utumanas taa'u kunoo obboleessa koo gana faana namni 17 wayii as keessa jirtu jedhan namni 17 as keessa jirtu qabeenyuma kan kooti jettan irraa dhoowwamtanii jirtu keessaa immoo addatti namni 2 as keessa jirtu jedhan ati fati koottaamee wal qabadhaati nuu deebi'eera jedhaa nuun jiran nuu deebi'eera jennee nuti lamaan walitti maramne an guyyaa natti dubbatama waan ta'eef waan bakka waan dubbii waaqamu waan raawwatamu wayii natti hin fakkaatu zimmeree man dhiisee jechaadha. Otoon kanaan jiru gaafan xalayaa kana biiroo Oromiyaa kana hundaaf raabsee naan dhufee kan godina kanattis kennee umtubbaa kana naan hin jiru. Gaafa abbaa langaa biratti galmee abbaa langaa biraa barbaadne dhu gaafa kaan komishinii poolisii Oromiyaa deemee dhu ottuma olii gad deemuun gaafa naqee gatiin miidhameef gatiin dhugaa malee miidhameef nan aara. Tirfiin dubbadhaa qonxoxxaa wayii sin dhabamu tarii otuman jedhuun guyyaa tokko waldaa kanaa zayitii dibataa bitannee gallee manaa qabnaa xalayaa sana muluu dibeen yoon naqe afaan koo tirfiin dubbadha waqaannaan aaree dhaqee jechaadha. Zayitii sana fuudheen arrabni koo har'a annaachi ga'e arraba haaraa dhuman dubbatiin waanum tokko baqa tirfiin dubbatiin jedheen arraba koo ganarratti zayiticha dhugeen xalayicha dibee dhaqe. Dhaqee utuman olii gad deddeebi'u gaaf kaanii na deebisu oluman deebi'an gaaf kaanii jum kana 2016 kana keessa komishinii poolisii Oromiyaa gaafa deemeeru amma ammaas dhimmi kennu xumuramne naan guyyaatti mee torbanitti gisee 3 biiroo waajjira Oromiyaa kana jala dhaqee dhuman ta'a jechaadha hin dhiisu. Achi otoo achi hin qaqqabiin raajii saamiin asitti gaafa konfiraansii obboleessa koo Taaddalee na waamanii anallee na waamanii gaafa konfiraansii darbee jechaadha. Qabeenya qabamee jiruun argaa deddeebisa uummataa qabamee jiruun argaa naan dhuguma obboleessa qabdaadhanii ani safara sanan taa'ee dhufnee
namoonni baay'een gaaf sanaas jirtu nan argitu tarii arguu dandeessu jecha waaqayyo kootu fudhu siin jedhu naan jedhan an kootu fudhu isaa kan waaqaan akkas naan jedhe siin eegdee ofumaafan deddeebi'aa ture achittis kanaaf dheerates natti fakkaata gaafa nan naqee jedhu xalayaa sana burga nama barreessinee sii herginaati ati beengalii an lakki yoon achi dhaqe ol deebinaan jedhu gaafa nas dhufe abbaa langaa bira dhaqinaan jedhu isinumti waan ta'e na godhaan jeen beengaliitii rakkoo qabnu telegiraamiidhaan erginaaf naan jedhanii galee jimaata achi torbee lamaan jimaata darbeeti natti fakkaata achi dhaqee annaan galee as qajeelcha poolisii annaan dhaqeeru lakki xalayaan sun nuun dhufne nuu dhufne taanaan nuti sii raawwanna naan jedhan otuma nama tokkoon kana ta'ee dhuguma jedheen hin dubbanne ani zimma jedhan dhuskaadhaan nan taa'ee otoo hin taa'ee jiru torbee jimaata darbee qajeelcha poolisiin naan dhaqu xalayaan kee nuu dhufeera ati wabii barbaadadhuuti konkolaataa kee dhaqxee kaafachuu dandeessa naan jedhanii waaqayyo akkaataa kanaan na gargaare harka keessa walitti rukutaatii gooftaa galateeffadhaafi. kana ani torbee qidaamee torban kaleessa dhaqee konkolaataa godhachi baafadhee bahee waaqayyo gaafa haalli namaa mijatees inni nama dhiisu gaafa namni takorrofees uumaa gochuu hin dandeenyu waan ta'eef naannofnee isa dhaqna harkumsaatti dhaqna waan ta'eef waaqayyootti amanadhaa namni itti amanattan namni ebelume na baasa ebelu fira kooti ebelu abbaa qabeenyaati ebelu baalasilxaaniidha akkaataa kana na ceesisa namni jedhamu gonkuma waayyuu namaa gochuu hin danda'u maaliif ani isin hin jedhe isum dhugaati nama mana jechuudha otoo hin ce'a ta'e nan ce'aayyuu ture eenyu namicha kana abdadhee jira dhugaa rabbiiti waan waaqni naa godhe immoo abbaan barbaade waan baay'ee keessa gatiin darbeefanii waa'ee waaqaa dubbachuun sodaadhu maaliif waaqayyo dabarsee asii nagayeera waan ta'eef isa kan boruutiifis immoo waaqni jira kanaafi harka keessa waaqayyoof walitti naaree baati waaqayyo naa galateeffadhaa haleluuyaa harka keessan ol kaasaame wayitu natti dhufe gidduudhaan naasidi goonamaa kiraal vaaraadiyaas isatti waan bara 2013 dubbatame bara 2016 deebisee fi waaqayyo kan keemmoo wanti baroota darbanitti sitti dubbatame bara kana keessa siif dhufu ulkaasi maqaan Yesuus yoo baay'ee amanta ta'e guyyaa har'aa yoo baay'ee amanta ta'e ji'a kana yoo maqaa gooftaa Yesuusin bara kana keessa siif dhufu jedhaani amma jalqabee maqaa Yesuusin darabee kan kee ta'u jedhaani Ebatigaso varadias sela varadias ji'a sadii asitti namoota sadiif waaqayyo waadii tediin harkaa sii baasa sagalee guddaan oli tooni toonaa radio galateeffadhu gooftaa dhaamsin xumuraani qabu kun guddaa ta'eedhaafi miti nama of harkaa hin qabne tokkotti immoo birriin shanuu gaafa rakkate abbaa beeku beeka waan ta'eef kun guddatee akkaataa kanatti ani waan qabeenyaatiifis waan namni baay'ee fuulduratti dubbatu kun baay'ee naan liqimfamu garuu maaliif isa bade kana namni birrii shan yoo bade birrii 500 iyyuu itti baasee barbaada waan ta'eef amma dandeettii kooti waaqayyootti hirkadhee akkaataa kanatti ani injifadhee waaqayyo gargaaree iddoo kanaan nagaye hundumti keessan isa dhugaa waaqayyoon isinitti hima miti abbaa barbaadan nama hundumaa abdachuu dhiisaati waaqayyoon abdadhaa. Ameen. Humna ebeluun qabaa ebeluutu immoo jabaadha ebeluun immoo akkaataa kanatti na ceesisan namni jedhu soba ana biratti bakka kana booda sum dhugaati amantii kootiif dachaa naa dabale malee gaafa waaqayyo kana hundumaa keessa deebisee na leenjisu ani waaqayyootti maqaa utuun goodaatti argee waan akka nama ta'eeti umarreebaan na reeba natti fakkaata so dhugaati kanaaf waaqayyo iddoo ani ol ka'ettis mana hidhaa keessattis annaan makiina namaa oofus keellaa irrattis waaqayyo amma inni na qixaate kana ani gimmaashni garaa kootii waaqayyo numa na galateeffata gimmaashni garaa kootii ni daba yaade immoo uma daba na yaada jechaadha amma dhaamsi nan qabu hundumarra waaqayyo ija keessan keewwadhaa waaqayyo gargaaraadha waaqayyo inni na gargaare immoo isinis dachaa isin haa gargaaru dhaamsa kootu muree